Barataan qormaata intiraansii qoramu tokko kutaa 9 kaasee hanga kutaa 12tti cover gochuun akka sarara jiru hundi keessanuu ni beeku. Isa caalama wanti baay'ee murteessaa ta'e tokko jira. Innis kutaa 9 hanga kutaa 12tti cover gochuu caala kutaa 9 hanga kutaa 12tti chaaptaroota intiraansiin baay'inaan keessaa dhufan beekuun immoo darbisaa fi kufaatii barattoota baay'eetiif murteessaa fi sababa akka ta'e hundi keessanuu ni beeku. Viidiyoo har'aa keessatti barattoonni naachuraal saayinsii baay'een keessan karaa telegiraam chaanaalii keenyaa dhuftanii akkuma nu gaafattanii qormaata intiransii keessatti chaaptaroota gaaffii baay'ee qabatanii dhufan nuuf hojjedhu akkuma nan jettan viidiyoo har'aa keessatti sabjektoota naachuraal saayinsii keessaa baayoloojii, fiiziksii, keemistirii fi maatisii chaaptaroota baay'inaan qabatanii dhufan tokko tokkoon isinitti hima. Viidiyoo har'aa namni haga xumuraatti dhaggeeffate qormaata intiransii keessatti qabxii gaarii akka fidu abdii guutuun qabu. Warri YouTube channel kana subscribe godhe subscribe godha. Maaliif YouTube channel kana irratti wanta isin fayyadu waan share isin gochaa jiruuf please subscribe godha. Dhumarratti immoo TP tokko isinifan kenna. TPchis immoo subjectoota relate ta'an yookaan immoo subjectoota kutaa 9 kaasanii hanga kutaa 12tti wal fakkaatan kan isiniif qopheessine jira. Eessa akka argattan dhumarratti isinitti hima. Warri YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godha. Kallattiidhaan gara viidiyoo keenyaatti darba.
makuu danda'a isa jedhamuun maybe gaaffiin raarrachuu danda'a garuu waggaadha daataa waggoota darbe gaafa laallu chemical reactioniin gaaffii 8 fi isaa oltu ba'a jechuudha. Inni lammaffaan immoo chemical bondingidha. Bara 2008 kaasee hanga bara 2016tti kutaa kana keessaa gaaffii 6 fi isaa oltu ba'a ture jechuudha. Kutaa 9 unit 3 old curriculum akkasumas kutaa 11 unit 2 new curriculum irra jira. Kanaaf kutaa kana seeraan dubbisaa gaaffii 6 fi isaa oltu keessaa ba'a. Akkasumas immoo organic compound fi inorganic compound kan jedhu jira toppikiin tokko. Toppikii kana keessaa walitti dabalamanii organic compound fi inorganic compound dha. Gaaffii 8 fi isaa oltu ba'a jechuudha. Organic compound kutaa 10 unit 6 fi kutaa 11 unit 6 irra jira. Inorganic compound immoo kutaa 10 unit 3 kutaa 12 unit 1 irra jira. Kutaa kana detailii dubbisaa. Gaaffiin baay'ee kutaa kana keessaa ni ba'a jechuudha. Inni kan biraa immoo gaaffiin baay'ee kan keessaa bahu chemistry keessaa industrial chemistry dha. Industrial chemistry waggaadha waggaatti gaaffii 6 fi isaa oltu keessaa ba'a. Kutaa 12 unit 3 irra jira. Seeraan detailii dubbisaa. Akkasumas immoo electrochemistry dha. Kun immoo waggaadha waggaatti gaaffii 5 fi isaa oltu keessaa ba'a jechuudha. Kutaa 10 unit 4 akkasumas immoo kutaa 12 unit 2 irra jira jechuudha. Kutaa kanas seeraan dubbisaa, detailii dubbisaa. Inni kan biraa immoo fiiziksiidha. Fiiziksiin yeroo baay'ee jijjiiramaadha gaafa isin jedhu barana gaaffiin baay'ee yoo keessaa bahe badhuftu immoo gaaffiin muraasa keessaa ba'a. Kutaan biraa irratti immoo fokus gochaa adeema jechuudha. Gaaffiin kennamus muraasadha. Gaaffii 60 hanga 65 waan ta'eef gaaffiin chaaptaroonni keessaa ba'an gaaffiiwwan muraasadha. Garuu yeroo baay'ee kan gaaffiin baay'ee keessaa ba'an keessaa tokko yoo isinitti immoo two dimensional motion jedhama. Kutaa two dimensional motionii hin beektu. Kutaa 12 unit 2 irra kan jiru jechuudha. Kutaa kana keessaa gaaffii 5 fi isaa oltu ba'a jechuudha. Kana gaafa isiniin jedhu fiiziksiin gaaffii akkuma isinitti gaaffii 65 keessaa 60 hanga 65 ba'a waan ta'eef gaaffii salphaa miti. Kanaaf kutaa sana seeraan dubbisaa. Inni lammaffaan immoo kineemaatiksidha. Kineemaatiksiin baay'ee fiiziksii keessaa gaaffiin baay'ee kan keessaa dhufu tokko kineemaatiksiidha. Waggaadha waggaatti gaaffii 5 hanga 6tu keessaa ba'a. Kutaa 9 unit 3 new fi akkasumas kutaa 9 immoo unit 2 old curriculum irra jira. Kutaa 11 unit 3 akkasumas immoo kutaa 12 unit 2 irra jira jechuudha. Iddoo 4 irra jechuudha new curriculum irra jechuudha. Chaaptaroota 4 qaba jechuudha. Kanaaf warra kanas wal bira qabaati dubbisa. Inni kan biraa force work energy dha. Inni kun giddu galeessaan waggaadha waggaatti gaaffii 4 haga 5tu keessaa ba'a. Kutaa 9 unit 3 old curriculum akkasumas immoo kutaa 11 unit 4 new curriculum irra jira. Kanaaf sirriitti dubbisaa iddoo kanas. Inni kan biraa vectorsiidha. Vectorsiin waggaadha waggaatti gaaffii 3 haga 5tu keessaa ba'a jechuudha. Kutaa 10 unit 1 akkasumas immoo kutaa 11 unit 2 jechuudha. Kanaaf warra kana seeraan dubbisaa. Dabalataan immoo Sabjektoota gaaffiin 2 haga 5 keessaa dhufan yookaan immoo boqonnaawwan gaaffis 2 haga 5 jechuun boqonnaawwan diiteelii dubbisuu qabdan warra kanarraan kan darbe current, electricity, temperature and heat, dynamics, work energy and power and fluid mechanics kan jedhanu yeroo baay'ee gaaffii 2 haga 5 jechuudha kan keessaa bahu entrance jechuudha. Gaafa tokko gaaffii 3 2 1 kana gidduudha jechuudha daataan isaanii akka agarsiisutti. Kanaaf mata-duree kana sirriitti dubbisaa isiniin jechuu barbaada. Inni dhumaffaa immoo maatisiidha. Akkuma isinitti hime maatisii fi fiiziksiin xiqqoo ishii gaaffii isaan ministeerri barnootaa baasu gaaffii 60dha waan ta'eef yeroo baay'ee daataa isaanii baasuudhaaf nama rakkisaa. Garuu waggaadha waggaatti jijjiirama haa qabaatu iyyuu malee waggaadha waggaatti gaaffiin baay'ee kan keessaa ba'an chaaptaroonni tokko jiru jechuudha. Fakkeenyaaf istaatiksii kan jedhu kutaa 12 unit 3 akkasumas kutaa 11 unit 7 fi kutaa 9 unit 6 irra kan jiru istaatiksiin waggaadha waggaatti yoo xiqqaate gaaffii 5 fi isaa oltu ba'a jechuudha. Gaaffii 60 keessaa gaaffii 5 fi isaa oltu ba'a. Akkasumas immoo istaatiksiin maatisii qofa irratti osoo hin taane aptituudii mataa isaa irratti iyyuu nufa jechuudha. Kanaaf diiteelii dubbisaa miidii, moodii, kan kana fakkaatan tooppikiiwwan akkasiiti. Tooppikii baay'ee salphaadha. Seeraan dubbisaa jechuudha. Gaaffii 5 fi isaa oltu ba'a. Inni kan biraa immoo introduction calculasiidha.
Inni kun niw kaalkulamii kutaa 12 yuunit 2 keessa jira. Inni kun bara 2016 fi bara 2017 kan ba'e seeraan jechuudha. Kutaa kana keessaa gaaffii waggaadhaa waggaatti gaaffii 5 fi isaa oltu baachuudha. Akkuma staatiksii jechuudha. Yeroo itti gaaffiin 6 ba'ee jira, gaaffiin 4 ba'ee jira, gaaffii 5 ba'ee jira. 5, 4, 6 kana gidduu waan deddeebi'uuf kutaa kanas seeraan dubbisaa. Inni kan biraa koordinate geometiriidha. Koordinate geometiriin duraan kutaa 11 yuunit 3 irra jira ture. Amma kutaa 10 yuunit 4 fi akkasumas kutaa 9 yuunit 5 irra jira. Kuni entraansii irratti waggoota darban keessatti gaaffii baay'ee kan qabatee bahu keessaa isa tokko isa kana ture. Garuu edda niw kaalkulamiitii as gaaffiin baay'ee keessaa bahan jiru. Garuu meebii barana gaaffiin baay'ee keessaa bahuu waan danda'uuf seeraan dubbisaa waggaatti gaaffii 4 haga 5 jechuudha. Daataan akka agarsiisutti kanaaf diiteelii dubbisaa iddoo kana. Inni kan biraa maatriksiidha. Maatriksiin waggaadhaan waggaatti inni kun immoo gaaffii 3 haga 5tu baha jechuudha. Duraan gaaffiin 7 gaaffii 8 yeroo itti bahee jira. Garuu edda waggoota 2-3 as gaaffii 3 haga 5 gidduu bahaa jira waan ta'eef seeraan dubbisaa. Niw kaalkulamii irratti kutaa 11 yuunit 3 irra jira. Iddoo kanattis maatisii irraa more focus godhaa dubbisaa. Inni kan biraa faankishiniidhaan wal qabatee exponential and logarithm kan jedhu polynomial function linear equation kan jedhu toopikii kanas sirriitti dubbisaa. Waggaadhaan waggaatti gaaffii 2 haga 5 gidduutu keessaa baha. Gaaffiin baay'ee keessaa bahuu danda'a waan ta'eef kutaa kana sirriitti dubbisaa isiniin jechuu barbaada jechuudha. Maatisii keessaa please amma sirra deebi'ee waan isinitti himu toopikoota an isinitti himaa jiru kun warra kana qofa dubbisaa jechuu osoo hin taane akka beekumsaatti isinii ta'e warra kanatti more focus gootanii warra sanas yoo seeraan dubbistan more bu'a qabeessa ta'uu dandeessu isa jedhu irrattidha waan ta'eef isa kana seeraan akka nu hubattan isiniin jechuu barbaada. Dhuma jalqaba irratti akkuma isinitti hime saabbiktota riilee ta'anii isaa argannaa jettanii kallattii garaagaraatiin namoonni tokko tokko na gaafachaa turtanii teelegiraam chaanaalii keenya irra isinii kaa'eera Elada tuub jedhaati teelegiraam irratti sarchii godhaa achirratti koonteentiiwwan wal fakkaatan naachuraalii baayoloojii fiiziksii maatisii akkasumas immoo keemistirii isiniif keenya jechuudha. Keemistirii kutaa kamiif kutaa kamtu wal fakkaata kan jedhu dubbisuudhaaf akka isin mijatutti achirra isinii keenyarra teelegiraam chaanaalii keenya ilaaluu akka hin daganne isiniin jechuu barbaanna. Haga xumuraatti waan wajjin tursaniif galatoomaa. YouTube chaanaalii kana subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoo tanuttiin haga wal agarruutti nagaatti.